Ashuma harka fuunee hordoftoota Raahel Tuubii Raahel akkuma beektan egaa chaanaala ishiitti deebitee jirti dalagaa eegalte akkuma beekamu afaan Oromoo diraamolee mammaaksaa hibboo jechoota dinqisiisoo ta'an chaanaalli kiyya yeroo baay'ee dabarsa. Kanaaf har'a ililli yookiin immoo Pocket Tuubii chaanaal ishee haaraadha. Asumaan like, share, subscribe godhaafi jecha kuno kara ishiitti isin dabarsaa nagaa erga isin gaafatteen booda kara gaafii kiyyaatti deemaa nu faana turaa jecha kara ililliitti isin dabarsa. Ashama harka fuulee hordoftoota Raahel Tuub gaafiin si gaafadhattee asi kan na dhiyeessitu ta'a. Gaafii isin na gaafattu walumaan laallaa anis deebisuufi isiif deebisuufi duuda bal'aan qabaa fi ana gaafattu waan feete akkanaan jaa. Okay, hordoftoota keenya gaafiin keenya kanarraa gaafii naannoolee irraa eegalaa erga kana gaafannee boodamu karaa mammaaksaa yookiin jechoota afaan Oromoo of keessatti qabatanii akkuma beektanii chaanaalli afaan Oromoo yookiin immoo kana dabarsu chaanaala kiyya ture yeroo duraatis anis akkasumatti irraa badee gaafiin kiyya itti fufee jira na faana turaa jecha kara gaafii tokkoffaatti deemaa ililli gaafii tokkoffaan odaan Oromoo meeqaa isaan keessaas lama maqaanaa dhayi. Oduma keenya waan taamseefi. Eeka odaan maatii dha oduma keenya sanan baana. Odaa keenya durarratti odaa bultumii. Okay. Lammaffaarratti odaa nageetii. Deebi'eera gaafiin kiyya. Gaafiin ani ishii gaafadhe deebi'ee kanaaf odaa shanan keessaa lama maqaanaa dhayin jedhee lamaan keessaa lama maqaanaa dhoofte kanaaf waan deebisteef ammas immoo kara gaafii isuma irratti kaa'anii jiraamuti gaafiin amaloota gaafii dogoggorsiisuu cimina namaa madaaluu waan ta'eef iddoo isaan itti argaman naaf immoo iddoo isaanii iddoo isaan itti argaman odaan bultuun Harargee itti argamaa. Aywa. Odaan nabee. Okay. Karaa olii sammar jaaniinga. Lixa. Shawaa. Aywa. Shawaa keessatti argama. Walumaa gala lixa baa rakkoon qabu inni shawaa keessatti argamu isaati. Akkuma agartan ka hordoftoota kiyya gaafiin kiyya naa deebi'ee jira gaafii ittaanutti dabarra obsaan na faana turaa jecha kara gaafii ittaanutti darba ililli gaafiin ittaanu ammas gaafii naannoo duun ta'in yaani gaafii akka hibboo yookiin immoo akka yaadatitti gaafii waliigalaatti si gaafadha isa obsaan dhaggeeffadhu naa deebisi yoo ba'u mana ilaala yoo galu ala ilaala inni maalidha ija nta iji ma karmaatitti argite sanitti deemti karma kallattii tokkotti lagaafattee kofaltee gaafa re'ee. Deebi'eera gaafiin kiyya gaafii dogoggorsiisuuf fidee diddee jirti akkuma agartanii kutaa 8 ministirii irra taa'ee jechaa turte duruma koraa turte akkuma kokkorte ta'eefi kanaaf baga milkooftee uumaa rakkoon qabu amma gaafii ittaanutti dabarraa nu faana turaa ililli dhaggeeffadhu gaafii sadaffaarra jirra muti gaafii sadaffaa maal jedhe seeti areeda qaba sheeka fakkaata. Hiniya maraatu fakkaata. Ofirratti fincaa sheexana fakkaata. Areeda gabaa sheeka fakkaata. Aywa.
Ninja maraatu fakkaata. Firra fincaana shayitaana fakkaata. Mi maali? Korbee sareeti. Wayinuma kasaree yeroo daawwattoota kiyya har'a takka mo'achuu hin dandeenye. Kanaaf baay'ee natti tolee afaan Oromoo baay'ee cimtuudha. Ililliin yeroo duraatiif chaanaala kiyya irratti baatee gaafii gaafatamuudhaaf baay'ee natti toleera. Akkuma laaltanii gaafiin kiyya itti fufaa nufaana tura jecha kara gaafii keenyatti itti deemna. Dhageeffadhu mucayyoo takka jira. Namoota lamatu waa barbaada. Namoota lamaa waa barbaadan kanaan namoota lamaanuu muufachiisuu wanta hin barbaanneef isaaniin gaafiin isin gaafadha. Gaafii isin kenname saniif yoo deebii yookiin immoo wanta san raawwattanii wanta barbaadan kana argachuu dandeechuu jetteeni maal jetteeni namni hardii tana yookiin dachii tana walitti cabsetu wanta kana fudhataa jetteen. Kanaaf wanta kana fudhachuudhaaf jarreen lamaa kun maal gochuu danda'u yookiin immoo maal jedhanii wanta kana harkatti galfachuu danda'u kan maal jedhatu mo'achuu danda'a. Waan isin barbaadan kana kan dachii kana yookaan walitti cabseetu harkataa ittiin isi. Akkas ittiin inni? Isaan gaaguu isin akkas ittiin maal jechuun qabanii hayyee nuti walitti cabsinaa as dachii tanarraa nu bu'ii hogguu atirraa buute nuti walitti cabsinaa jechaan. Deebiin kiyya ka gaafiin kiyyaaf deebii gahaa yookiin immoo quubsa deebistee jirti ililliini. Asumaan ka ilillii galateeffannaa ililliin immoo baay'ee afaan Oromootiin cimtuudha. Akkuma beektani ka namoonni ministirii irra taa'anii afaan Oromoo qoramanii afaan Oromoo mammaaksa fi jechoota ciroon isaan ulfaata jedhee jennee nu salphachiisu garuu kan akka keenya immoo barumsa irraa waggaa 8 ol yookiin 10 ol ture kanaaf baay'ee ulfaatadha. Kanaaf ililliin ka barumsa irraa yeroo dhiyeenyatti dhufte waan ta'eef ililliin gaafii kana deebisteerti. Gaafii kana deebisuu ishiitiif baay'een galateeffadha. Ililliin ka cimtuu ta'uu ishiitiin asumaan naa galateeffadha. Gaafiin kiyya gaafiin mammaaksaa yookiin immoo gaafiin addaa har'a chaanaalli kiyyas reefuu hojii eegala waan ta'eef ammas gaafii duraanillee ni gaaf jedheeti na yaade ammas ilillii ka gaafiin kennameef keessaa gaafii sadeen keessaa hunda waan deebistee gaafii arfaffaa dogoggorsiisuuf yookiin immoo akka ishiin dandeettii ishii kana baay'ee natti toleera. Ammas gaafii tokko dhiyeessaafii jechuudha. Gaafii sunis gaafii akka waliigalaatiitti yookiin immoo akka yaadan deebisamuudha. Kanaaf nafaana tura jecha gaafii ittaanitti nama dhageeffadhu ililli gaafiin tuni gaafii cimtuudha. Gaafii cimtuu tana deebisnaan akkam jedhee akkasitti mun qabu dhageeffadhu. Micayyoo gabaabduu dhaqqabanii hin dhunganne maal jechuudha? Micayyoo gabaabduu dhaqqabanii hin dhunganne jechuun maalidha? Micayyoo gabaabduu kan dhaqqabanii hin dhunganne. Micayyoo gabaabduu dhaqqabanii hin dhunganne. Micayyoo gabaabduu kan dhaqqabanii hin dhunganne. Garaan bulbula jee. Kana gaafan maalitti deebise harkana kan gaafii dhumaati duraanillee gidduutti dhiisan viidiyoo biraatiin na eegaa jechuufani tureeyyuu garaana nyaatte itti deebi'e amma gaafii kana naa deebisi ililli. Siifin deebisa. Cigilee. Wayi numa du'e bakka. Akkuma jetti hedduu abbaan waa hin faarsu. Afaan Oromoo hedduun hin danda'a. Wallahi cigileedha. Deebisee hin jiraa miraay. Deebisee jirti. Baay'ee galatoomii baay'ee cimtuudha baay'ee sidiqisiifadha afaan Oromoo akkati danda'u keetu dhugaa baay'ee natti tole.
Jechoonni kun kan yeroo barannu yookiin immoo yeroo mana teenyu kan itti bu'aaraa turreedha. Kanaaf ililli asumaan hanga deeteeffadhaa ililli daawwattoota kiyya maal jettaanii si dabarseera karaa dhumaati irra jirra jechuudha. Daawwattoota keetii akkasitti raayidii share like subscribe godhaa fi anillee kookettuu fi dhiyootanaan shaanaala banadhee akkanuma waliin jennaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyyaa fi daawwattoota kiyya sagantaan ani qabu yookiin immoo gaafileen ani qabu har'aaf kanuma viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti turaa fayyaanaa ta'a horaa bulaa isiniin jecha asumaan xumurree jira.